Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Soonaa Taakalee wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi kan baay'ee namatti tolullee akkasumas kan nama ajaa'ibsiisu isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa daawwattoota keenya isinirraa kan eegamu chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas illee viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaarratti illee sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara viidiyoo irra qabanneetti sinaa dabarsu. Akkuma beekamu egaa artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Soonaa Taakalee hundumti keessan iyyuu beektu jechuudha. Artistiin kun uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa akka kan qabudha jechuudha. Artistiin keenya kun egaa artistii keenya kan akkamitti simattu suniin jecha warroonni artistii keenya jaalalaa fi beekama akka inni dhufee dhufullee barbaadan komentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuun dagatinaa siniin jenna. Egaa daawwattoota keenya artistii keenya kana cina dhaabadhaa siniin jenna. Akkasumas illee warroonni artistii keenya jaallatan artistii keenya kana jabeessaa. Egaa odeeffannoo irra qabannee dhufnetti gaafa dabarru artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artistii Soonaa Taakalee kanaan dura uummata Oromoo bukkeetti wallee garaagaraadhaan beekama jechuudha. Keessumaayyuu wallee isaa keessaa warra boolee kan jedhuun illee uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa hedduu fi akkasumas illee beekamtii daran hedduu kan ta'e kan qabudha jechuudha. Artistiin keenya kun keessumaayyuu sirbi sunis gara miliyoona 25 fi isaa olii illee ilaalamuu danda'eera. Ergasiis artistiin keenya gama sanaa hin dhaabne kanaan duras wallee baasaa ture. Ergasii dhiyeenya kana immoo wallee bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee Afrikaa kan jedhu tokko YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee irratti gadhiisee ture. Innis utuu jaalaman guutiin viiyuu miliyoona 3 fi isaa olii darbuun hin danda'eera jechuudha daawwattoota keenya. Egaa artistiin keenya immoo ammas hin dhiisne sirba haaraa tokko immoo ni deebi'aan jira siniin jechaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaa artistiin keenya kun sirba mata dureen isaa goota koo kan jedhuu fi akkasumas illee sirba sanatti akka kiliippii guutuu fi akkasumas illee hojii bareedaa qabadhee akka dhufaaru illee jedhee dubbatee jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaa artistii keenya kana nagaan kottu siniin jennaani. Egaa inni kan biraan immoo artistiin keenya yoom dhufaa maal irratti dhufa kan jettaniif immoo akkuma beekamu artistiin keenya kun kanaan duras YouTube chaanaalii isaa mataa isaa banatee ture jechuudha. Hordoftoota gara 100,000 fi isaa olii kan qabudha. Egaa daawwattoota keenya artistiin keenya kun ammas YouTube chaanaalii mataa isaa sanarratti kan gadhiisu viidiyoo kana ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaa yoom dhufu immoo kan jedhaniif immoo artistiin keenya akka toora Facebook isaa irratti dubbateen artistiin kun sirba koo kana gaafa ji'a torbaffaa gaafa guyyaa 20 fi 30 gidduu nan gadhiisa jechaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaa artistii keenya kana haala gaariidhaan eegaa artistiin keenya kun akka inni dafee dhufullee guyyaan illee akka daftee geessuun hawwii qabna jechuudha. Keessumaayyuu albama haaraa guutuu isaallee qabadhee sana gidduutti isiniin dhufa jechaa jira jechuudha artistiin keenya kun. Egaa artistii keenya kanaan dafee kottu jennaani albama isaas sirba qeenxee isaa sanas qabatee akka dhufuufillee abdii hedduu qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo keenyarraa kana ture amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwataniif galatooma isiniin jecha mas deebi'uu yoon jedhe warroonni chaanaalii keenyaaf subscribe hin godhin jirtan amma subscribe godhaa like share godhaa nu cina dhaabadhaan isiniin jira daawwattoota keenya. Egaa amma viidiyoo kan biraa walitti deebinutti gama kiyyaan nagaatti.